waan isin jedhu amma qaldillee yookiin amzaatillee kitaaba qajeeli dubbisiiti bareechi wanni amzaa networking qabe dubbisi bareechiti bareechi haa dubbisu amzalleen jedhi walii galatti ani mucayyoo xalaaqi eeshi amma sultaani kiyyamiti obboleettii obboleettii kiyyammoo miidiyaarra ooftaniin dararinaa hin rakkisin ayye tani kaya ne duraanillee nama maratanii waliin fuune namallee maratanii waliin loolle namallee maratanii waliin hin rakkoo miti yoo jaalalleen jiraanne giddi wanni wajji jiraatan hin jiru hamza yoo jara kana jiraatan u deebisa amma ta humanity ta namummaatti ta biyyoomatti deebi mucattiin tuni intala biyyaatti intala islaamatti salaatuha burreessitu san isin abbaa manaattu beekamalee nun beeynu akka mootu ilaalchi amma namoonni illee ilaalaa jirutti yoo akka jira waggaa 15 kana taate ganaa salaatuma waa'ee salaataa kana harkaan imaanaa islaamaa shuruuxa salaataa kana barsiisuu irratti eeguu maal waan barbaachisu reefuu itti wajjaba jechuun soomaaf salaanni handar'ee jira. Gana nama barachuu barbaachisu kuni waajibni mucayyoo haadhan qabne ka abbaa bira hin jirre waajibni isinirra itti gaafatamaa isin isinumatu himalle akkasumalatti fakkaatalle haati manaa yoo hin salaanne itti gaafatamaan abbaa manaati natti fakkaata goruu baadha dhiifama isinirrallee beekee mittiin qaraanillee so amma mucattiin tuni bakka salaataaf karaa rabbii tirati dhiisan sanillee hin geenne dhugaa dubbachuuf taanan jechuu jaalaluma jidduu keessanii dhumee dhiise mucattiin tun akka himtutti kabajaa isinitti dhufte bikraa jedhan saniin kabajaa ofii qabatte isinitti dhufte barsiifachuun qaraasisuun harkaana imaanaa salaata waa hunda barsiisuun irratti dhooguun isini tokko lammata haasawa keessatti akka waan aynannaas qabduuti jettan Itoophiyaa san keessatti dubartiin xiqqoo yoo gizee mataa ol qabatte hunduma mana hundaa jira namni dubartii xiqqoo ol jette qabu namni dubartiin hin jibbi hin dhiisiifne hin bochifne hin jirtu wallahi nu hunda wajjin rakkataara amma akkaataan isii waa jibbisiisu afaan wal isii wallaalchisu salaata jibbisiisu kuni ija budaa sanfaa isinii galee miti amma karaa kanatti xiqqa shoora obsa waan dhabdan na fakkaata maaliif ani waan maatii keessallee narra ga'ee beekuuf ijoolletti qolee quraana jibbisiisu osoo qaraatu yoo qaraan osoo irra bariif kufti amma ijoolleen xixiqqooleen jechuu ta'u waggaa 10 14 15 tunniin mana nama hunda jira kun wallaahi isinii galee kanaafi jallina natti hin fakkaatu amma akkaataan isin himaa jirtan kun ija budaa harka namaa natti fakkaata isinii galee kana waan ta'eefi ammatti eegasiin bultiin isin hin taane erga dhiiftan ilmoo isin irraa qabdanii haadhan qabdu masruufa 5,500 gizee rabbiin laaffiseef naa ergaa jiranii jedhan jechuun baatii yoo ergitan jireenya biyya Itoophiyaa san keessatti 5,000 haala ilmoo jaartii nama guddaati miti amma leeveliin isillee adda amma jaartiiwwan biraatirre manoor inda beetuuno amma isin levelii maqaa keessaniitiin jiraatti 5,000 gizee takka isin shaayinuun dhuune tun isii baatirraa baatitti haadha ilmoo haadha manaa keessan ta durii jiraachiftiin hin ulfaata hin jiraachifte isinillee erguuf yaadunu ikabdal wallahi gizee silaa rakkataa biraatu ufi qabdanii jiraachiftan kanatti jaartiin kaleessa wajjin turtan haati ilma keessanii ta hangafa isinii dhalte rakkatuun rabbiif nama biratti illee maqama keessanii iyyuu hin ulfaata wallahi dhugaan kana jechuun feeta walit deebi'aa deebuu baadhaa isuu rakkoo biraati homaa miti soo kanaafi amma gaafa galtaniiti masruufa ilmoo keessanii ol nuusiisa waan fakkaatu godhaafi taani adeemsa keessa isin sirroomtee waan rabbii kanaan beekanii maaliif wal baratte wal saalfattuu jira Oromoon yoo walitti araaramtanillee karaan hin eeyyama jedhanii kun ustaadni hiriyyaa keessanii isinillee kan hima beektanii yoo araaramuu baattanillee rakkoo miti masruufa nuusiisanii dubbii biraan mootu lafarratti manguddoo biyyaa wajjiin fixadhaa isiniin jechuudhumaaf amma eega dubbii miidiyaarra baate masruufa usiisa asli galatoomi waan barnoota jettee fi dhugaa isinitti yoo hime karabbi argu namnis na haa jaalatu yookiin na dhaga'ullee miti wallahi koomentiilee taalii qallee ilaalaan jiru rabbi narra ragaadha barnoota akka isiin dhufte mucayyoon tuni
tarii hanqina diinii qabdi jedhee eega barnoota addaan kutte jedhee fuudhee akka ijoollee oolmaa daa'immanii geessanitti konkolaataa keessa qabadhee si galee mana madrasaa geessee yeroo sa'an galee konkolaataan achi dhaabbadhee fuudhee akka ilmootitti kunuunsee ila qaa'idaa nuuraaniyyaa ficcisiisee gaafa haflaa isii hamilee itti horee bakka sagantaa isii geessee akkasuma erga achirra baate bakka sadarkaa qur'aanatti ol darbanillee markaza ji'aan itti kafalee mana gaarii isii qopheesse si galee yeroo baatu ofii konkolaataan fuudhee bakki isiin barbaadde geesse isii bashannansiise kallattii namni nama kunuunsu hunda akka ilmi namaa haqa dubartummaa san hattan haga uffata kiyya isii miiccisiisuu dhiisee alatti laawundarii fayyadamu gahee sadarkaa hedduu keessa dabaree asiin gahe waan gargaarsa isii 5,000 miti sanii olillee ergeefii jira maan rabbiillee na argaa namni sin beeka isillee ni beeyti amma wanni tare akkuma ati jette gargaarsa isii daa'ima tiyya takkitti miti ani akka isii 11 horatuu danda'a maaliif yoo ta'e qabaadhee osoo hin ta'in namaa ol ta'ee osoo hin ta'in hojjedhee argachuu danda'a ilma dhiiraati horatuu hin danda'a dhugaadha ammatti wanni sun bu'aan qabu garuu akkaataa adeemsa isaaniittu akkaataa jechoota isaanii akkaataa isaa yaalii kallattii garagaraan amma waa hunda himuu hin danda'u ana amma kabajaa jaarsummaa maalii jedhan malee kallattii hedduun na yaalaa turan haga sadarkaa karaa san keessa bahuu na dhoorgu wallahi rabbi na arga namanatti himee jira ila bilbilanii nama ana waliin ture bilbilanii bakka sanitti magaalaa saniin na arganii yaalii biraan irra yaalan. Oduu sobaadha. Sobiin ati nama guddaan hin sobiin. Ani ammoo dhageeffataa jiraa mi'a. Sumayyaan waa tokko quban qabdu dhugaa sitti himne amma reefi gisee asliin himattammoo himatte jedhuun sun isii miti ka himatu oduu kana olii gadi deeme nama biraatu mujaddida bultii isinlee diige nama biraatu tartiiba isinlee dhoorge dhugaa isin hima bakka khalaas nama biraatu duuba jira itti taphatanii har'allee immoo miidiyaatti illee kabaase nama biraati khalaas waggaa 2 ture waan achi ture keessanuu dubbattee bira gadi xiqqaadha dabali gargaari amma guddatte barnoota jira waa hedduu jira uffata isiitu gatiin hin dabalanaan jechuudha. Qabnee waggaa 2 ture arsummaa fidannaan miidiyaa irratti si baasne malee. Isin kijibini waree Khalaas Sumayyaa. Wareen dhaabini dhiise dubartiin kabajaa Sumayyaa miuti rambain kalas dubbiin sibira tarte bar waan jaarsan waan namni simuru dhiisanurraa dhugaan tokko hin jiru dhugaan osoo jiraati nama rabbi laa tusalli ammallee itti amana wanni salaata waliin jiru yoo waa'ee salaataaf gadhiifte jette arkaana islaamaa quraana barattee jirti. Arsitti ka jedhu dhufa. Arkaana salaata barattee jirti. Laaqoo sana amma keessan si barreessu kana barreessi ka yoo dhufte fooloo deebisi. Asli keessan laaqoo sana si barreessi kana barreessi koomintii. Salaataaf jecha gadhiisanii yoo jette salaata wanni caaleen jiru. Jidduun kennaaf jidduu rabbi wanni jiru salaata. Namni salaata dhiise kafaree jira. Nama kaafiraa waliin immoo bultii ijaaratu hin ta'u fakkeenyaaf namoota salaatuma jecha salaanni waan xiqqaa miti ragaa isinitti bahu guyyaa wayii salaanni amma bar bakka san maaltu xiqqashoo gaappii qaba beeytani bakka amma isin salaata irratti adda addaan kuni intalli kuni gaa'eessaa miti haftuu guddoon fuune daa'ima xiqqoo reefu itti wajjamu fuutan barsiisuun isin qabdi salaachisuun isin qabdi malee isin qabdu. Nasabbiisa ishee kabbaa feetanii fida. Daa'ima xiqqoo ganaa soomaaf salaanni itti wajjabin fuutee hin salaattu kanaaf gadhiise jechuun natti gaayoon hime aychaalem. Ani ukkoo waggaa 15 isin jettullee miti dhugaa yoo himne hin beeyti waggaa 15 umrii isii waggaa 15 qofaa miti akkanallee marumallee bar wanna wal miidhuun gaarii miti. Dhugaa sultaanii salaata fi sooma salaanni umurii meeqatti namatti wajjabanii waan himan yoo dhabe ile ijoollee akka shari'aatitti waggaa 7tti ajaja salaatatti waggaa 10 alayhaa bi ashri waggaa 10 irrattumaa jedhe kitaaba irrattumaa jedhe waggaa 10tti zambii fi jedhinoo meeqarraa itti qabamu kanaafu waggaa 15tti immoo sadarkaa biraati si galee 10tti yoo tuman waggaa 15 sadarkaa biraati suni achumatti aaya
walii galatti yoo walii himne waggaa torbatti na jajjaa kudhanii irratti humtaa 15tti immoo waan itti deebi isiin immoo 15 oli barsiise illee arkaan islaama illee salaata illee wadaate barattee no wallaattee miti mucattii waggaa 14 fi intalli waggaa 14 fi baatii 9 sooma yoo nyaatte yoo soomu yoo baatte itti hojjabee soomni itti hojjaba. Asli isi waggaa 14 fi ji'a 9 miti. Mucatti itti hojjaba jira bar. Yoo fatwa biraa yoo barbaade nama biraa gaafadhu. Ani amma waa'ee fatwaa dhiisi fatwaan abbaa qaba. Bakka qaba ulamaa qaba bakka argaritti illee. Amma bakkee tana ina. Ana bakka tanatti isinii waliin galu maaliif beektanii? Albasa lechim hin bilchaanne. Bakka salaatan salaatu kanaaf dhiisee jettan kana tanaan hin fudhu. Gadillee nan seenu ana fudhu. Akka amantiitti hin beeku ani qalaane xiyyaafuu jaahilaa isintu beeka sheekonni ana gannan seenu maaliif innu sababa itti qaba sababni itti qabu maa inni reefuyyuu itti ballage reefu waan kana reefu itti seenaa jirti akka nama barumsa kutaa tokko seenuti barsiisuun irratti jajjabeessuun yoo haadha abbaa bira jiraatte gahee haadha abbaati yoo haadha abbaa bira jiraanne immoo gahee dhiirsati intala durbaati. Am bakka kana naan fudhatamu. Asli galatoome amma walii galatti waa hedduu jira dhiisuma wayyu asli ati nama guddaa dhabiin beektaa dhimma maatii gidduu jiru siifi rabbi qofa beeka bar miidiyaa irratti. Dhimmicha irratti walii galla salaata waan deebi'ee kun miidiyaa. Salaanni laazima na biratti akka kiyyatti. Arras boris ni jira. Maaltu irratti dhoowwuu si dhoowwe? Barin dubartiin jan cinaacharraa uumamte jan cinaachi yoo hin qajeelche jette hin caba jan kanaafu isa cabsuun immoo ofirraa dhiisudha isa cabsuun ofirraa dhiisu kasru haa ta'u. Eeshi amma furmaanni maali jettare gara furmaatatti deemnaayyee. Furmaan akkas jedhi na gaafadhu. Furmaanni daa'imti xiyya daa'ima kiyya yoo barbaadde har'as irraa fuudhe yoo barbaadde ammoo waan isiif gahu anatu godhaaf asirratti namni biraa dhufe akkas godhi akkana godhi akka waan cidhana waliin bahe akka waan na waliin fuudhe akka waan na waliin cidha godhate akka waan gaafa sargii itti himadhe namni biraa fatwaa naan kennu siigalee kana waan godhu ani waan isin naan jettan wanni sun hin gahu hagana dabaliif yoo naan jettan idan waan sanii olillee dabalee kennuufii danda'a jechuudha. Ilmooti wali amma booda ajandaa kiyya miidiyaa irratti nam tokko haasa'e rabbii guyyaa qiyaamatitti wal gaafanne. Namni biraa miidiyaa itti banatee martuu tiktook isaa itti banatee inni akkasii darasaan akkasii sheeka akkasii rabbi sodaadha yoo ani badaate illee sheekni nama rabbi sodaatu baay'ee jira yoo anis badaate akka isin yaaddanitti keessa nama rabbi beeka waan ta'eef of qulqulleessu dabaa fadhe macho jaartin warte gura qabne ofirra ga'anna duraan isin sodaanne diinii kanallee sirritti hin beeknu bira ta'aa turre bareeda bara akkatti dhimmi dubartii sheekota kun miidiyaa irra bahuun waamee kan dabaa fadhe amma. Eeshi amma akkana godhaa kan amma waan masruufa ilmoo keessanii barbaachisuun isintu beekan sirri wanni kun immootu eega bokokee miidiyaa irra bahee immootu isinillee obboleetti teenna isinillee obboleessa keenna ilmi keessanillee ilma keenna dhugaa rabbiititti amma ka isinis beeytan ka namnis beeku 15,000 ilmuma keessan kanan ga'u isiin tunillee guddisaa jirti. Haqa ittiin guddiftu kennaaf hin jiraatuun oolu waan guddisaa waan humna isinillee eegani kaallee hiikani mungkin bakka isaa yoo dogoggorullee baadhe waan guddisaa jiraatuun oolu akka isinirra qabaatuun tooni kaallee irraa buuftan waan ilma keessan ittiin guddiftu akka isinirra qabaatuu hin ooltu. Yoo hin qabduu jettan daliila fidattan nuti dalguma dalga dubbanna malee daliila waan hin qabneef isinitti achi hin jabeessinu isin lakkii wal jaalannee wal fuunee walitti dhalchinee masruufa aananiif affaasaa qofa danda'a guddisuu ilmoo kiyya guddisuu akkanarraa qabatan isin daliila fidattan daliila malee gad isin hin dhiifnu amma jireenya Itoophiyaa qaala'e kana keessatti isinii akka isin jettullee dhiisa akka isin jettan kunillee hin ta'u amma teessanillee biyya namaa jirtani mucattiin tunillee mana namaa jirti mana haadha ofiitu hin jirtu haadhayyuun qabdu isin rabbi warra jannataa haa godhu birrii baatin jechuun doolaara 100 akkatti ol butaa fi 20,000 gaafa rabbiin isinii laaffisee biyya galtan amma silaa hujjaaja keessummeessitanii kaadima keessummaa rabbiiti teessaniifu bakka guddaa jirtanii keessummaa rabbi kaddamaa ooltanii
bakkee isin jirtan kanallee ofirratti ilaala waan akkana gadhee kan namni isinirraa baratu hin qabu isinii galee kanaaf baatin 20 dhaabbataa godhaafi agaaf ilmoo keessan fudhattaniiti san booda hoo jidduu keessa yoo barbaadan ilma keessanii sanii gad ergitanii fi sanii ol ergitanii fi suni dhimma abbaa waan abbaan ilmoo godhu masruufa isii dhaabbata ka ilmoo keessanii fi isin ittiin isinii guddiftu isin ilma eeganii kan raawwata masruufa irraan qabdu ka ittiin isinii guddiftuu fi masruufa ilmoo keessanii 20 godhaafi agatanaaf miidhamtanii namni birallee akka miidiyaa irraa isin jaalan haasofne jaarsummaan biraan barbaachisu kan walitti araaramu jettanii. Ayyee asli galatoome ulfaadhu rakkoo tokko hin qabu naa ta'a jechuun ilmoo kiyya guddifadhaa ilmoo kiyya naa guddifti hattan ilmoo kiyya miti isii gargaaru nama biraatu nama rakkatee waliin rakkatanii kabiraatu bira dhaabbatan waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu wanni ani asirratti isinii dhaamadu qofa maqaa kiyya fuudhanii ammarra dhagaha maqaa kiyya fuudhee namni tiktookan ittiin banatee namni ajandaa kiyya waanii kiyya baagiraawundii kiyya kan beekne narraa haasa'e namni nan beekne hundi nama arqee miidiyaa irratti akka hin jenne asilleen amaanaa isintu itti gaafatama ani waan isin jettan fudhe salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata warri miyaadira jirtan isinii ta'ee kun haadhamaa ta'e haadha mana. Asli. Amma waan keessa jirtu haadhumatu beeka beektee. Nuti baay'ee dubartiin waa hedduu nu barbaachisa qaamni keenya rifeensa mataarraa qabee hanga qeensa lukaatitti mallaqa nu gaafata muyyattiin tun taani nama reef lafaa dhufaa jiru qaamni keenya hundi isaa mallaqa sii galee kabraa hafee qeensummaa nama tarkitu kun yoo diqqaate mallaqaan ji'aan agamitti baasa nyaarri keenya kun mallaqa hidhiin teenya kunniin mallaqa qaamni keenya kun hundi mallaqa kasanuu haadha ilmoodha. Amma ji'aan birrii 20 yoo itti ammas fakkeenyaaf keeriin tante gisee Itoophiyaa dur Itoophiyaa jirtu jechuudha. Ji'aan birrii 20 miti 40 akka hin geenne ni beekta. Taani waan isiin keessa jirtullee isima rabbitu beekaa kiraan manaatu yamma yeroo ammaa meeqa. Ka nyaatanii ka dhugantu waa hedduutu jidduu kana keessa jira. Muyyayyoon tun yoo dhugaa dubbanne jenne ana wallahi baay'ee qalbii na cabsite. Wanni qalbii na cabsiteef tokko jiraate dubbatachuu nama danda'u miti. Sila osoo anaati amma sa'aatii kanatti waa hedduu olidhee waa hedduu gadidhee dubbadha. Waa hedduu olidhee waa hedduu gadidhee. Waa hedduu xaxa. Nama akkasii waa xaxuu danda'u miti. Nama akkasii waa dubbachuu danda'u miti. Sanuu waa obboleettitu jalaa waa dubbata malee waan takka zeeroodha jechuudha. Waan takka. Gatii kana ta'ee fi laaltanii fi tuma ani 20 sunillee 25 sunillee waan gayaa taatullee natti hin fakkaatu yaada isiillee irraa fuutanii gaafattanii gara furmaataatti osoo gara onnatti filannoma isii osoo gootanii fi irra caalaa inni dhiira homaa irraan hir'atanii akkuma dura jette caalcheellee yoo kennee fi dabarseellee yoo kennee fi sanii olillee yoo ta'ee fi homaa irraan hir'atan yoo dabalteef malee yooma dabalteef malee homaan irraan hir'atan. Kanaafuu isa akkasumatti bobamaan gadi qabattanii sultaaniin du'aa'ii gootanii fi isii ammoo homa isiin jettuuf homa isiin dubbattuuf hamilee isii irratti osoo dhaabattanii. Yoo abbaan naamusaa itti fayyadame tirfi amma nuti dhiibballee ittiin goonu waa wallollee hin goonu. Ani waan ofii maatii biyyatti masruufuuf hin beeka. Yoo naamusaan itti fayyadaman amma maatiin keenya bakka lama hin beekate. Biraadariin doolaara 10,000 ergaafan waan shiroo barbare. Maatii irra jiru mootu 20 ergaaf hinga maatii guutuyyuu. Yoo naamusaan itti fayyadamani 20 hinga. Dhiibballeen goonu. Wallahi hinga ani nama baatirraa 20 erguuf maatii guutuu. Waan baatirraa baatitti gaafa dhume qofa dhiimoo banatanii naa dabalan. 20 masruufa hinga. Uffata ilmoo kiyyaa daara ilmoo kiyyaa yoo jedhe yoo inni dabalataan godheef rabbi haa godhuuf. Inna mucaa durama jaarsan wallolte jennee nuti isallee zarafsiisuu hin barbaannu. Daa'ima xiqqoo isaattillee birrii guddaa kennu jenneeni akka kee kana qeensa lukkuu rakkabattee rifeensa fardaa rakkabattee qaysirii hidhitti akka diimattu hin barbaannu nuti. Barataa ilma ofii akka guddifattu barbaanna sii galee miti. Birrillee yoo umrii kanaan nama baay'ate. Amma biyya kanaanii gaya jedhu hundi isaa warra jaartii biyyaa qabu sii galee warra jaartii jedhu amma asirratti haasaa keessan dammaan qabu. Amma hamsaan akka waan kana mormine hin beekan. Heedan akka waan kana mormine ni beekan. Reediin akka waan kana mormine ni beeka sii galee.
Wanni kun garuu gayaan ta'u. Haadha faate yeroo tokko rifeensi qaxxalatu hin jiru, qeensi irra qabatu illee tokko hin jiru. Itoophiyaa keessatti jireenyi nu qaaleera tokko jedhe. Lammaffaa namni rifeensa qaxxalatuun tokkoffaan haraama. Lammaffaa qeensa qaxxalachuun illee haraama. Isumaayyuu fakkeenyumaaf kaase malee qaxxalatti jechuu miti bar. Fakkeenyi dhugaadhumaati. Lamma fakkeenya wani jedhamu tokko hin jiru uuma jiruuti qaxxalataa taatis. Tokkoffaa amma haadha manaa isaatii miti mucayyoon kun. Waan ilma gartee isaatiif ga'u uffataa fi nyaataaf dhugaatii waan ittiin baratu waan ji'aan gartee erguun qabu sirraa hin erga sultaan wallaahi laazim isin jettanii miti annan beeka jechuun ammoo yoo jirame beeku malee sultaan inni durii nama gaarii nama gartee haadha manaa isaa dhiisii gartee ilmoo isaa dhiisii nama biraatiif nama tola oolu jechuudha. Isin galee isin amma 20 miti 30 yoo erguun ni mala 40 erguun ni mala garuu ammoo wanni isin beekuu qabdanii akka waajibaatti baatir adiidama erguu fi sanii ol miliyoona illee godhuuf ilmoo isaati homaa rakkoon qabu jennee barnoom. Bareeda. Diidama qofarra dhaabini. Haadha faate wallahi namni biyya ormaati maatii ofii baatirraa baatitti masruufuun dhiin beeka kumni diidama maatii 5 jaaga. Itoophiyaatti koshiroo barbaree qusaqusitti shematan malee namni hedduun baru nyaata. Bar ilmoo waliin gabbaati ilmoo waliin ol deebiti doktor bar. Jireenya ati jiraattu kana jiraatu namni hundi abibti dhiisee jiru dura dhaabata. Wannoo godha doktor. Tokko farratti hin beektanii. Tokkoffaa wannoodha dhageeffadha. Wanti gaafatamu mucattiin to fakkeenyaaf eessa jirti keeflaa garii moo magaalaa jirti. Jireenyi keeflaa garii fi jireenyi magaalaa wal adda akkuma reef asliin jedhe maatii bakka lamaa qabdu san argite. So kiraayii manaa tira dhaabattanii daayiparii isii tira dhaabattaniiminaamina yoo tilmaaman bareeda diidamni sunu irraafus danda'a hanqatus danda'a si galee yoo amma fakkeenyaaf kiraa finfinnee jiraatte fi kiraa asallaa jiraatte wal adda jechuudha. So tana yaada finfinnee faadaamaa magaalaa ibidda nyaata kana keessa waan jirtu natti hin fakkaatu. Akkasitti saniin adda baasanii yoo amma kiflaa garii jiraatte akka jettee diidamnis ga'uu danda'a yoo immoo magaalaa gurguddaa jiraatte tunu kiraa fa'aa ga'uu dhabuu dandeessi yaada isii dhaggeeffadhaatanii achi booda diidamni yoo ga'e hin geenne taanaan illee immoo innis ilmoo isaati ilmoo ofiitti immoo diidamaam yoo miliyoona illee erga namaa qirna man jedhu tanarra dhaabadhaa jechumaaf. Assalamu alaikum. Ya isi gaafadhaa hundumattu yoo. Dar dubbata yoo alaikum salaam heeda jireenya illee hin beeka akka itti dabalaa firri sallee hin qabne bakka isin jirtu illee waan beeknu. Hundi keessan galatoomaadha. Wallaahi wanni guddaan jarri araaramuudha malee maallaqni Itoophiyaatti haqiqatan qarshiin kum 20 yoo isii kifla isin baatu jiraatti na fakkaate waan manjijjiirre akka jireenya baatuutti yoo waa fayyade malee qarshiin kuma 20 30 Itoophiyaa keessatti haqiqaa yoo dubbanne waa tokko gatiin qabdu jiru. Laakiin ammoo akka beekutti obboleessi sultaanii hojiin inni guddaadhaan dalagu hojii umraati. Umraan ammoo waggaatti si'a takka dalagama. An obboleessi sultaanii mindaa ji'aan kuma 20 qabaachuu isaa achi hagasuu hin qabu. Laakiin ammoo ilma ofiitiif dalagate halkanis ta'u guyyaas ta'u dalagee haguma amma jedhe kana kenninaan wallahi waan guddaadha yoo wal sabuu ta'e malee maaliifi waliigalteen amma godhamaa jiru waliigalteen mana murtiidhaa seeraan wal qabatee boru yoo inni guyyaa takka dabarse itti gaafatamummaa qabu miti kun amaanaa irra kennee amaanaa kan fudhatee kuma 20 kana seeraan osoo guyyaa hin dabarsine kenninaaniifi wallahi waan guddaadha. Sumayyaalleen waan kana waan diddunetti fakkaatu kuma 20 kana yeroo isaa eegee osoo guyyaa irra hin dabarre osoo isiin qalbiin isii qalbii daa'ima hin cabne kenninaaniif kun waan guddaadha. Anaaf achirratti ammoo akkuma isin jettan ammoo yoo qabaatee itti dabalee fi huccullee bibbitee fi waan biraallee godhee fi cina gargaare kun ammoo waan nuti barbaannu isaafillee gaarii mataa ilmoofillee waan gaariidha yaada murtii bareedaadha galatoomaa jechuu barbaadeetiin. Bareeda hayyee sultaanii kiyya nama amaanaa baatu rabbi si haa godhu jara kee nama mujatti maa hin dubbifne asli huma meeti. Sumayya ol deebi lakkoofsa masii barreesse sinjisan barreeffadhu ol deebiti. Haadha faate dubbilleen akka qaayidaa akka itti goolabamtu beektaa haga dheebotan laga maddisanii jedha Oromoon na dhagaye. Haafhaafii tanatti akka isinleen hin miidhamnetti akka innillee hin miidhamnetti yoo godhani ilmoon kun hin guddata. Kuma 50 kuma 30 koomentii jiru kana ergiini yoo jaalalti jidduu jiraatte adda badan tabiraa irratti fuudhe fa'aati taan ammattee rabtaa tanaa gana godhii jetta. Eegani kenni irraa bu'e
kumni diidamaa kun ilmoo isaatiif waan ittiin guddiftuu hingaa mucattii wasini yoomisiin ono itti sararga fuuni nasin jedhe dhaabbataa yoo erganiif hingaa. Ani wasnee bar Dr. Maltaati. Ani waan isiin jettu gaafadhu isii wajjin isiilee dubbisii jedhe malee ani yoo tole amma walitti deebanii isaan waliin galan gammachuutti qabaa baran. Unkaan mallaqaa miti jechuudha. Ani waan isiin jettu gaafadha borullee wanni kun osoo naan taane jaarsonni miidiyaa irraallee natti fe'anii hanumaan dubbanne akka hin jenne sii ta'ee jedha gaafadha. Umbuta isin asirraa? Maal beekanii Itoophiyaa kana Sumayyaa jala kana yoo jiraatee hin jette ol deebii. Yoo wantaan qaban itti keessa itti bilbila silkii isii keessanitti ergi silti itti bilbilee sagalee isii isin dhageessa yoo tara neetworkii faan qaban ta'e. Hamza kana yoo himan isaan bira dhufa akkanni barbaanne dhabna. Itti karaa barinni itti karaa akka Itti karaa jalbeen lakka ol baatee dubartiin ni manna. ittiin yoo ati dubbatti dhaan. Garam kutte jiran itti dawwalaamee horii lakkoofsa sii qabdan. Asli galatuma habibi hundi keessanuu galatuma ulfaadha. Kalillee edas akkanatti egaa haasofne booda gastirraa bu'anii badanii egas ajandaa bira mana biraatitti banan. Wanni kun anaafis gaarii miti, isiniifis gaarii miti, isiifis gaarii miti. Sultaan kiyya janaariifatiin qo'imee Laalla yaada faatee dhuguma. Amma edas akkasi ammas badamee jira. Waliigalatti ani wanni jechuu barbaade akkuma ani eega ilma kiyya eega kuma diidama erginaan jettan akkuma isin jettan yoo natti tole uffata isiilee wantoota barbaachisu anu godhuu iyyuu hin danda'a san fudhe garuu namoonni tokko kawaanii namaan beene jidduu namaa deemanii annammaa yufsidu mala yufsidu saahiru fi shaarjaa namni jidduu namaa deemee oduu baxaabbatu miidiyaa kanarratti waan namni siirii namatti godhe waggatti namatti nassarree badii biraa namatti uuma waan ta'eef nama jidduu namaa deeme nama guddaa fakkaate. Wallahi achillee deeme asillee deeme bilbilee gasti keessan maaliif barbaachise ana maqaan hin balleessina. Rabbii jedha isii himadhu jedhanii himatte waan himatte argitan anis dubbadhe kuni kana jenne haasoyne khalaasani amma booda namoota miidiyaa irratti haasa'u narraa dhaabaa yookaan immoo ana gas irra nan dhiyeessina rabbii jaati barbaadu ani akka waan akkana tanaan durallee mudadheen beeku amma boodas akka mudadhu hin barbaadu kana amaanaa isinitti dhaammadhee jira. Salaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Jara kenna amma kana goona mucattiin neetwork illee didu akkana kenne takka waan kenne. Wallahi hamtu leen dubbadhu waa takka leen dubbadhu jaarsi arrabsamaadha beekta. Waa hedduu sultaan jedhee yoo rabbiif jecha ka dubbadhu taate rabbuu quba qabaata takka jedhu namni sobeellee walitti nama araarsa akka kalee beekamtii barbaada fillee miti dhuguma rabbii waan sultaan hin jaaladhuufi haga bakka mara gahutti waan kana dhaamsuuf waan kana karaa itti godhuuf dubbataa ture jechuu. Waa hedduu dubbate amma nereefu hin dubbadhumee ilma ussa jedhee jaarsin arrabsamaa nama biyyaati dhuguma waan wal waaqan nun qabnu yoo motoraan deeme isaa akkatti warra isaanii dhaquu danda'a har'a walii waaqannu kalee ammoo wal beeknee jaala'ee hin dhaqne sargii dhuga jaala naan jedhatti hime hin jaaladhallee sultaanillee hin kabajallee nama gaarillee suuraa isaa arginaan haga dandahutti akka isatti fakkaatetti haga dandahutti waan kanarraa itti bobeessuuf osoo hin ta'in irraa dhaamsuuf kalirraa haga har'aatti deemaa ture. Waan kana haga danda'u waan natti fakkaateef rabbumaa jecha waan kana dalage. Ani akka yaada kiyyaatti waan fedhallee yoo ta'e ani isatti gara isaatiin dubbadhu kana nama biraatti dubbata malee seeruma jirullee ammoo waan fedhallee osoo ta'e osoo inni dhugaa qabaate osoo inni haqa qabaate haqa isaa san caalaa haqa mucayyoo saniiti. Inni gosa takka biyya takka ganda tokko
ani amma isa dabore dubbadhu waan fedhe yoo ta'e garuma isaati maslahaa tana fiduuf alhamdulillah kun amma tunu maslahaan dhufte Mucatti lakkoofsa barreessaa jirti galchi. dhagaa amma oma jaarsi natti kennatan dubbii mucayyooleen kennatte kalee kennatte har'alee natti kennatte dubbiiti naa laalii naa fixii naan jette jaarsi argeefi jira dubbii jaarsi arsii akkanaa miti ka dubbiin akkaataa itti dubbatan dhiifama narraa ta'a kun illee shi'amsa narraa dhiifata dubbii kennadhe gaafa namaan jedhan sultaan illee kaleellee dubbadhaa waan isin jettan hin fudhadhaa jedhe isiilleen waan isin murteessitan waan jaarsi naa murteesse hin fudhadha jedhe sii ta'e moosii hin taane jedhanii akka jedhe kumni diidamni gayaadha dhuguma rabbiitti gayaadha obboleettiin teennallee waan diddu takkallee hin qabdu yoo dhugumatti ajandaa barbaada taate malee namni kun illee ka dhugaa maslahaa yaaddan ka mucayyoo sanillee yaaddan waan kana har'aan achi akka hin dubbanne murtiin tuni asumatti muramtee haa haftu. Ammaan achi ka dubbate yoo ka jiraatu taate isinillee itti himaati sultaanillee edallee dubbadhee jira. Rabbii ofii sodaatee waan kana waan amma jedhe kana sa'atii ammaa kanarraayyuu sittuu haa ergu risiitii kuma 20 sanuu ammaa wayyuu argattee achumaan callifti siinuu takka jedhe waa wayyin bitattu waa wayyin godhattu haa godhuu fi waan jedhe kanarratti addaan haa bayanii duraan bilbilaan xalaaqee jiraa jedhee dubbate ammallee asitti illee deebi'ee ifaan ifatti xalaaqni isii sun waa turatti hafee natti hin dubbannee mesenjii naa barreesse maletti amma ani gadhiise ammaan achi hin deebu jedhee addaan bayanii waan jedhe kana baatiin asitti murtiin murtaawite haa haftu taani ammoo yoo rabbiif dubbanne rabbu nurraa haa qeebalu yoo ammoo sultaan miidhuuf dubbadhellee sun fuula rabbiitti wal agarraa haganuma jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee lama ishee yoo kanaan dura gaaf achi geessu kenniteef yoo kenniifillee maarii isiillee kenni rabbi duratti illee akka uffaltu waan jettellee bakkaan gahi waan ani amma inni kalee dubbatan biratti akkana dubbatte isaan biratti jaarsi akkasuma soba maaliif maslahaa walitti araarsu dubbata malee waan mara dhugaan dubbatu. Sultaan harkeen hin beeytan kaa'isinuu hadiisa quraana illee maariin hoo jedhaa jira ummanni mucattiin neetworkii buuse. Fidaati isii haasofsiisa maaliin kee maal ture gaafsan jedhani waan isiin himatte irratti walii galla. Ayyee. yalla wala kaajana maal taate sila asiin geette sa'a sadima afurteenne kaanetiin gastii keessa dubbiin isaa naa ta'ee dubbiiti inni naa haa dubbatu jettee turte durallee si dubbatanii birrii 20 ji'aan si muranii fedhu dabalee si kennuu danda'a fedhu ammoo homasa waa waadaa gale ji'aan si galchuu danda'a wanni hamma jaarsonni si muran kun si ta'ee moo siif hin taane. Manni kiraan jira, paamparsiin jira. Murtiin jaarsa arsiin fudhatama. Kanuma murtiin murame. Dubbii jaarsa arsii kana dadhabne malee isa muramee jedhee amraatiin hin jiru safara katamaa nadhee bakkeenee achitti ilaalachitti yoo dhugaa taate kun dhugaa. Maal jetta Sumayyaa? Neetworkii tuna qabaa rakkoo. Neetworkii qabaara. Ayye maariin kan kee maal inni? Neetworkiin warra nama jalaa haasa'uun dhageenya warra qaba. Makiinaan gurratti arsitti gurratti qabadhu. Gurra qabadhu dubbadhu waan si gaafatan yoo si fedhiin kiyya wanti isin naa murteessitan kumni 20 naa ta'eera hayyee garuu uffataan alatti uffata isii ji'aan hayyaa irraa jijjiiru uffata isii innaa kumni 20 kun manni kiraan jira
dhibamuun hin jira, aannan hin jira, paampers hin jira, wanta baay'ee jira. Dhibamu san Sumayyaati ya dhibee rabbi fida kaa lubbuu dhibee rabbi fida. Rabbi fida. Amma yaasoo fi akkamiin fayyada rafaate. Kumni diidama jaarsonni naa murteessite naa ta'eera. Qusii jala jalaan barbaachisu waan akka daaraa yoo jidduu keessa rabbiin godhini. Miyuutu wal isinii kisbileen godha waan isin jette mucatti. Egaa wanni jaarsonni murteesseef. Qusii jala jalaan dhufu waan akka uffata yoo akka carraa dhukkubsatte waan akka fayyaa wacii osoo hin beekamin dhufu ilmoo isaatti haa danda'u jettee dhugaadha abbaan ilmootti hin dabu yoo dhukkubsatte. Kuma diidama si erga callisuun qabu hin callisuun maanni maayaa dargam ilmoo irratti namicha akkana durattuu yoo arafa jira uffata iidaa yeroo uffanni irraa dhume irraa jijjiiruun kuni gahee abbaati osoo manni kaanuu wajjii osoo manaayyuu jiraata jechuun abbamatu haadha manaatiif ilmoollee jiraachisa waan ta'eef. Innaa kumni diidama baatiin dhaabbataan naa ta'eera waan jala jalaan barbaachisu porososii biraa ilmoo isaa haa laallatu jette. Tikikil naatu la juta amma. Tanni pamne nama godani ba. Inni le hin godani ba. Tanni le nama gudda nama rakkata biraatu gargaaru. Amma le mootu ilmoon hawaasa guddattee baabaa jettuun sanii oluunu guyyaa lama sadiinu hawaasa waa argateeruun godhaaf jechuu kun. Diddama ol baasuu danda'a. Kana akkasi bakka maarii sanii gaafa dura deebi'i kaatillee gaafta ta'e mutoo jaarsan walii barumsa sii ta'a. Baranti yaafuu baramman jechuun san karaa dhagahee jira yoo isin na hiiki jettee hin jirre malee gizee inni hiiku akka maarii fudhannu dhagahee jira bakka sanan. Maaliin ni kaa wal godhattan jeriin kaa? Sumayyaa. Sumayyaa. Yani kalau Itoophiyaa yoo achi miyuut godhan miyuut irraa hin jechuudha. Gaafa inni wal fuutan san maarii jechuun beektaa miti? Wayi. Maarii ni beektaa mi? Maariin jidduu kan keetiif isaa jiru sun maali inni sin jedhu? Ate suuta bira gaa sagaleen kee suuta bira gaa obsi. Quraana dhonnee dhoofde ustaadichi mul'atti yaa rabbii. Sheekonni qaruu deemaan waan kisaaraan qabneen maarii godhatti. Quraanni kasaaraa duniyaa fi akhiraallee miti kanaafuu quraana ol wanni jiru hin jiru. Egaa waan kasaaraan qabneen jedhee kasaaraa jechuun fakkeenya horii ta'e birrii baasaa milee nama. Alaa sirrii jedhe kaa kasaaraan qabu duniyaatti illee akhiratti illee kasaaraan qabu quraanni waan quraana ol hin jiru sirrii quraana fi qarshii 5,000 rakkoo miti saniyyuu miti ani hattan amaana isin warqi gaafa waan isin barbaachisu wallahi rabbina arga isin sobuu fi miti. Isin sobuu fi miti. Ujatti miyuut godhe amma rafaate. Gaafa jira ani wala kulli haal geessine amma booda ani kaan dhaamadhu asli. Yaa geessine inshallah. Haadha fi Faatee Hamza Ahmad hundi keessan reedi ilu hundi keessan wala Haydar ajandaa gara biraatitti akkan godhan. Kun xumurree nurraa gadi buusa ummata. Isintu amiira asirratti waan ta'eef jechuu barbaadeeti. Dhiifama yoo isin irratti dheeradde. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Sultaan awufii gootee fi warra si hamate warra subaa sin jedhe awufii jettee fi moo qiyaamattu ol kaate. Hamza kullee ollaa mubarak ollaa miti waa'ee. Abboon baadii rabbi Hamza diise takkatti yaada kennan moo arsitti dubbatu. Qarshiin 20,000 kun caammaa isii uffata isii wanta isii hundaan addaa mitini? Ilaalaal dhageeffadhu arsitti tiyya dhageeffadhu. Tokkoffaa inni kuni haa ta'u haa badu haa galu haa waan barbaadellee ta'u abbaa ilmoo tanaati sii galee akka fedhe odoo siyyuu jibbe ilmoo tana jibbuu hin danda'u. Ilmoon tummee biyya takka bira dhaquu dandeetti lama bira dhaquu dandeetti. Na dhageeffatu kaa bulii 15 bira dhaquu dandeetti. Dhibee isii uffata isii wanta dhibee isii uffata isii caammaa isii irraa adda. Innaa wanti lammaffaa ammoo
ammas ni bahe wanta kana itti deebi'e yoo namni isinuma deebi'a. Na dhageeffadhu laal na dhageeffadhu. Nuti godhadhu dhageeffadhu. Hayyee. Inni kuni bitaanis bahii mirgaanis bahii abbaa ilmooti. Siigalee haga feete ati osoo isa jibbitee ilmoo kan kee jibbuu hin dandeettu. Innis osoo si jibbee ilmoo kan kee ilmoo ofii jibbuu hin danda'u. Homma barbaade osoo dadha barandaa warraa keettee deemtee wallahi billahi akka inni ilmoo ofii guddifatu itti hin amanan. Dhiirri badaan barbaade badaan feete ilmoo ofii namni gatu hin jiru. Ilmoo ofii numa guddifata. Ammas birriin kuma 20 tuni wacii kan keetii fi kan ilmoollee ta'uu dandeetti. Garuu gaafa ilmoo tana qusaaqusii gidduu keessa dhufu, kan karaa keessa dhufu, caammaa fitachuu dandeetti, surree fitachuu dandeetti, waan rakkachuu dandeetti, akkuma tuu jette gidduu tana keessa fayyaa rabbitu dhufuu dandeetti. Waan kana irratti afaanuma nagayaa, afaanuma bareedaa kaleessaatiin. Nuti dubartiin arraba diimaa kanaan waa balleeffanna. Arraba diimaa kanaan. Osoo arraba diimaa kana keessa gattifanneeti wanni badu hin jiru. Arraba diimaa kanaan waa balleessina. Afaanuma bareedaa kaleessaa saniin itti dawwaliiti waan akkana barbaaddi ilmooni waan kanaan godhe kun kana ta'ee waan akkana sirraa barbaada jedhin innuu dide sin jedhu inni mataan isaatu dide sin jedhu jechuudha ilmoo ofiitti hin cakkanu hamma barbaadellee yoo ta'e jechuudha siigalee kuma 20 sanii ol baasisuu dandeetta yoo sabaa itti tolteetiin jette ilmoodhaan sababde haga ilmoon si harka jirtutti uummata akka godhuu hin danda'u jechuudha dhiiraaf dhaltii suutuma ilmatan. Siigalee haga ofin nama fudhatuuf goromaa jechuudha. Goromaa mareef dhalteetiin jettee fi dhiira suutuma ilmatan suutuma suutaan jechuudha. Sabaa hima tolaniitiin. Kanaafuu sabaa gaafa tolte jette suutuma ilmattee suutuma walitti dhuftanii jechuudha. Siigalaa miti. Ayitti hawwaqim hin beekamu walitti deebi'uun fammalaa jechuudha. Madaa durii fa'aa kakkaasanii walii haasayanii hin beekamu miirri amma keessa jirtan kun keessaa bayamuutti mala. Adaduma adda turtaniin jechuudha. Kanaafuu atis akkasitti obsii fi lubbuu. Adafaatti jecha tokko siin jedha. Laata na qomar rahmatullah jira. Dhagaya jecha tokko siin jedha. Jechaan jedhu maali? Sulxaanin lolleeni arrabsinee waan marallee jenneeni irraa fuunee fi jirra haqasi. Ammoo haqa isi ammoo sulxaanillee wanni barbaannu obboleettilleen isiilleen obboleettiin lammataallee qasdii namaa seentee waa'ee isaa intalti kunuuti ani namni foolon guddifatuuf jecha waadaa asitti nu haaseentu. Dhimma kana akka tiktookii gubbatti akka hin deebifne. Waadaan useensi waadaa nu haasentu. Tan ammoo isin jedha. Waadaan laali ani waadaan ani isiniin isiidhaan jedhu maali beektaa sumayyaa waadaan siin jedhu kana booda mana asli illee ta'ee mana maki illee ta'ee bakka barbaade ta'ee dhimma waa'ee kana ajjeefne irratti gastii nama takkaa dattee deemii dubbatadhu deemii haasa isiin jedhanii si qosanii si kaasanii gastii nama seentee dubbatta taanaan waadaa amma jedhe kanayyuu yoo sultaan gane nuti keessa hin jirru jechuudha. Dhimma warra kaaftee waliin fixatta. Dhimma warruma borcite sanii wajjin warruma gastii waamanii waliin haasoftee waliin fixatta jechuudha. Ana kana gara kiyyaan keessan galu kana booda gastii seentee waa'ee isaa kaastee dubbatti taanaan. Yoo namni biraa keessa galana hin beeku. Miidiyaalee miti. Gasti masi waaman tokko jechuudha dhattee waa'ee isaan dubbatanii sultaan illee akkasuma deemtanii dhattanii heedar illee deemtee dhattee waa'ee isaa warra miidiyaa oo taate guyyaa lama booda si daga isaa lubbuun jiru miti waa'ee warra miidiyaa akkasuma warra miidiyaa